qaama kiyya dhiigseen maqaa isaallee ofirratti hin tumadhe. Ani maqaan kiyyaa Ennitiin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe Wallagga Lixaa magaalaa Dambidolloo keessatti yeroo ta'u, yeroo ammaa immoo biyya Ambaa keessa jiraachaan jira. Akka carraa ta'ee waggaa 3 dura Oromummaan dargaggeessa tokko waliin karaa toora Feesbuukii wal na barsiiste. Innis akkuma na bareen dhufee nagaa Oromummaa na gaafate. Anis kana duratti yaadaa fi ilaalcha sabboonummaa waan barreessuuf baay'een isa dinqisiifadha. Karaa keessaan nagaa na gaafachuun isaa immoo ajaa'iba natti ta'e. Anis nagaa koon deebiseefi waa'ee isaa yeroo natti himus dhalataa Dambidolloo barsiisaa yuunivarsiitii Mattuudha. Waa'ee Oromummaa irratti haasoon keenyi baay'ee jabaachaa dhufe. Icciitii qabsoos gadi fageenyaan na barsiisa ture. Anis baay'ee natti tola. Waa'ee naannoo keenyaa kaasnees yeroo dheeraa waliin dabarsina. Haa ta'uutii garuu haasoon keenyi akkanumaan haasoo qofaan Oromummaa qofa walitti dubbachuun hin dhaabbanne. Guyyaa tokko karaa toora iimootiin naaf bilbilimee jedheen yeroon gaafadhu fuula isaa argeen naasoo cimaatiin weerarame. Baay'ee bareedaadha. Yeroo haasa'u haasoon isaa qalbii nama hawwata. Kanan dura sabboonummaa isaa qofa jaalladhu ture, amma immoo maalummaa isaallee jaallachuun eegale. Innis baay'ee akkam bareedduu ta'e guyyaama kana natti hime. Anattis baay'ee natti tole. Qalbii kiyyas salphaatti anaan boojji'e. Baay'ee kan nama ajaa'ibus haasoo jalqabnee waggaa tokko booddee ture. Lamaan keenyi sin jaalladha wal jechuu dadhabnee, miirri keenyi miidhamee, afaan keenyi walitti xaxamee, sodaadhaan waan walitti haasa'u dhabne. Karaa viidiyoo sa'aatii dheeraa waliin haasona. Innis dhumarratti wanta godhu yeroo dhabu mallattoo jaalalaa yookiin immoo onnee diimtuu suura ishee naaf erge. Anis suuraa wal fakkaatu toora intarneetii irraa barbaadeen deebiseefi. Kanaan booddee innis suuraa dhiiraaf dubartii walitti galagalanii, inni dhiiraa harka isaa lamaan gateettii ishee irra kaawwateeru, isheen dubartii immoo harka ishee lamaaniin mudhii isaa qabattee ija isaa keessa ilaalaa jirtu suura isaanii naaf erge. Ani immoo suuraa gara biraa dhiironni lama dhaabatanii wal dhungatan karaa keessaa yeroon erguu fi barreeffamaan I love you jedhee afaan Ingiliffaatiin naaf erge. Anis akkan isa jaallatime. Kanaan booddee yeroo dheeraa dubbachuuf kan nu rakkisee ture miirri jaalalaa keenya akka lolaa gannaa yaa'ee nama fudhatee baduu dabaree dabareedhaan walirra yaa'u jalqabe. Guyyaan sunis guyyaa addaa taatee anaaf isaafis galmee keenya qabamte. Baay'ees walii galle. Gara fuulduraatti illee bultii akka waliin dhaabbannu waadaa waliif galle. Haala kanaanis waggaa tokkoof walakkaa erga lakkoofne booda ana malee dhiirri addunyaa kanarra hin jirtu jechuudhaan amala of jajuu natti baafate. Ani immoo dhaladheen umurii koo keessatti nama of jaju ololof qabu baay'ee majibbaa. Otuu toora onlaayinii irra jiru waayifaayi intarneetii tun hojjetu jedhee nagaa keessaan naaf deebisu. Ijji koo hamma qubni isaa naaf barreessitutti moobaayila kiyyarraatii takkaallee oliin jettu. Nama biraa waliin taphanis baay'ee na ciise. Reyoonni koo kana dura waliin hin taphallee sababa ani isaan waliin haasa'uu dhaabeef baay'ee natti qabamu. Isheen hin xibaartii nu waliin haasa'uudhaaf naan jedhu. Ani garuu jaalallisaa onnee kiyya bitee jechisaa kiniinii natti ta'ee dubbii nama kaanirraa na dhaabsise. Kanaan duratti haala kanaan waa'ee jaalalaa eenyuma faanayyuu haasa'een hin beeku. Namni haala kanaatiin na bitees hanga har'aatti addunyaa kanarra hin jirtu. Yeroo jaalalleen koo akkana natti qoosu kanattis maaloo anatti hin qoosiinii, ani baay'ee si jaalladheeraa, kanan jiru immoo biyya ormaa waan ta'eef adaraa kee sammuu koo hin tuqiinii, waan tokko si jalaa ta'uu hin danda'a jedheen yeroon isatti dubbadhu, innis ani maalin balleessiree, ani soo akka lubbuu kootti si jaalladhaa, sammuu kee keessatti waan hin jirre uumtee maaliif of dhibdaa jechuun naaf ibse. Anis isa yaaduun humna kiyyaan ol waan ta'eef jireenya koo guutuuf illee akka inni na waliin jiraatuuf ofitti waan hin murteesseef maqaasaa
qaama kootiin ofirratti tumadhe. Hiriyoonni koo mucayyoon kun sammuu ishee gateetti naan jedhu. Sirriidha ta'uu ni danda'a, jaalalatu sammuu na gadhiisise. Kana godhus ammas jaalalleen koo baay'een qoosa. Haasoo gaarii akka durii ana wal taphatu. Ani garuu miiseejjiiwwan dura waliif erginillee irra deebisee dubbiseen jaalala keenya duriitiif deebiseen obsa kenna. Har'aa boris ni jijjiirama jedheen yaadota garaagaraa barreeffis homaa yaan koo isaaf sifaa'uu hin dandeenye. Haalonni kunis nurra bubbulanii ji'oota lakkoofsaniiru. Haala kanaan taanaan haala ammaatiin taanaan hanga dhumaatti galma ga'uun keenyi baay'ee shakkisa. Eenyummaan kan wal barre waggaa 3 yeroo ta'u jaalalaan immoo waggaa 2 waliin jirra. Maal godheen umurii koo guutuu isa waliin jiraachuu akka hin danda'u isin hiriyoon koo yaada keessan naaf qooda. Baay'ee waan hin jaalladhi nama hin jaalladhu kana dhabuu waaneef hir'ina koo akkanaaf guuttaniif isin bira fidan dhufe. Ana obboleettii keessan dhiphattu ennitii biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Oljeneesi naannoo hedduun si kabaadha. Obbo walitti fuulee arrabni koo hidhaa. Fuula naa kennitus maalan si gaafadha. Hedduun si jaaladha meeqamiiniif gooda. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi atiyoochaa yaar'aa xalayaa obboleettiin keenyi NT biyya hambaarraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kan nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yoo maal goote obbolee keenyi jaalallee ishee kana waliin hanga dhumaatti turuu ni dandeessi. Nama jaallatan dhabuun baay'ee ulfaataa fi rakkisaa waan ta'eef obboleettiin keenyi waan gochuu dandeessu hundumaa gootee dadhabdee amma immoo yaada ishee nuuf dhiyeessitee waan jirtuuf maal akka gootu yaadaan akka deeggartaniini komentii jalatti akka barreessitanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Anis akka dhuunfaa kootti obboleettii kiyyaaf yaada mataa koo yeroo laadhu namni nu waliin jiraatu tokko jaalalaan otoo waliin jirru nurraa hiiquu kan barbaadu yoo ta'e nuti immoo akka irraatii hiiquu hin dandeenye itti dubbanna yoo ta'e namni kun waan na jaallatuuf akkam barbaade gochuu nan danda'a yaada jedhu sammuu nama nurraa hiiquu barbaadu sana keessatti uumuu ni dandeenya. Hanga hariiroo jaalalaa keessa jiraannutti namni nu jaallatu tokko sirraa fagaachuun barbaadaa yoo jedhe eeyyeen ni dandeessa jennee nurraa fagaachuunsaa sobnee akka nurratti dhiibbaa tokkollee hin qabne fakkeessinee qixxee yoo satti dubbanne malee booddee kadhachuu kadhatamuutu gidduu isaaniitti dhufa. Jaalala keessatti kadhachuunis kadhatamuunis waan jiru ta'ee otoo jiru haa ta'uutii garuu sadarkaan nuti itti deemnu tokko tokkoon isaanii innis yoo jaalallee isaa dhiise nama biraa akka inni jaallachuu danda'u isheenis yoo jaalallee kana dhiiste nama biraa jaallachuu akka dandeessu lafa keenyee walitti himnee wal qixxeedha deemuu qabna malee dheeratee gama tokko qofaatiin waggaa tokko guutuu namni dhuunfaa tokko qaamarraa fagaachaa jiru kadhachuun sirrii mitiin jedha. Dargaggeessi kun ni si jaallata taanaan akkuma inni callise yoo ati calliste konfidensii yookiin immoo ofitti amanamummaa ni qabdi jechuun jaalala isaa qixxee godhee si bira ni dhufa kan jedhu abdiin qaba. Wal jaallachuun waanuma jiru ta'ee otoo immoo jiru jaalala keessatti gowwaa ta'uun illee barbaachisaa miti. Akkana yoo goone namni nu jaallate kun nu tuffachuu nurra deemuu bakka nuuf dhabuu ni danda'a. Kanaafis gowwummaa keenya ogummaatiin garraamummaa keenya ogummaatiin yootti deemne malee booddee yeroo babal'achaa dhufu harkatti galfachuun waan ulfaatuuf rakkoon yoo jiraate mari'atanii maal abde maal rakkatte kaayyoon keenya bor hanga dhumaatti waliin jiraachuu waan ta'eef ati haala kanaan siif hin mijanne yoo maal gootee wayya jettee yoo marisiste gaariidha. Atis sammuu haasuu danda'uu fi yaadaan illee wal amansiisuu danda'u qabaddu isa bira deemii yaada isaa hubachuun barbaachisaadha kan jedhu yaada siif hin qaba. Haalonni akkasii booddee bultee keessa yeroo seenamillee rakkoo uumuu waan danda'uuf ammumaan jabeessite yoo qabde yookiin immoo yoo laafee gadhi
dhiistetu furmaatadha jedha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 kun yaada dhuunfaa kooti. Isinis hariiroo jaalalaa keessan akkamitti akkasiin qabattan ogummaawwan garaagaraa tooftaawwan adda addaa akka of biraa qabdan beeka. Yaada keessan obboleettii keenyaaf qooda. Obboleettiin koo immoo yaada ani siif kennes obboloonni koo siif kennanis walitti qabatii yaada mataa keellee maal gochuun qaba kan jedhu akka irratti bobbaastu kabajaan gaafadha. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadhe yaadde kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniif illee guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin akka na waliin taatan kabajaan isin gaafachaa. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 kallachaan naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Xalayaa keessan dabareessiseen qilleensa irra nan oolcha. Qopheessuuf qindeessuun illee isin waliin kan ani ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Oljeneesi naannoo hedduun si kabaadha. Obboon walitti dhufnee arrabni koo hidhaa. Fuula naa kennitus maalan si gaafadha. Hedduun si jaaladha meeqa miidhagina.